السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu shamarka kun obboleeyyanti nagaa qabxanii fayyaa keessan alhamdulillah nagaa kooti. Wayyoo ni rafne qaxaruun ji'a lamaa guutu geemii ji'a lamaa guutu taphataa bulle ni rafne. Way guud jedhe namichi guud jedhe. Hay jabana Idris jabanatti irra deemne. Maashallah tabarakallah wallahi hedduu tokko das nama jedha hedduu tokko nama gammachiisa. Congratulations niin jenne Dr. Aslee qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo hundi congratulation baga gammaddanii baga itti geettanii baga gammachuu guyyaa har'aa kana argitanii dhugaa dubbachuuf hedduu tokko das nu jedhe hedduu tokko gammannee keessa tarree iyyinee dachiisachuufte. Akkasii baga gammaddanii hedduu tokko nama gammachiisaa. Mee namni hakii gammaddanii kulfaatanii iyyitan jirtanii viidiyoo wayii waraabee bakka sagalee masan irraa jechuun gara poostii godhuun dhabe. Ani viidiyoo sagalee waan qabuun seene iyyuu malee jechuudha. Na biraa sagalee waan takkan argine ani iyya sagaleen leencaa waan biraati. Akkasitti hedduu tokko das nama jedha dhugaa dubbachuufi. Immoo wanni na ajaa'ibe keessa taphni kun bari indeenechinna taphaanniiti bar lola addunyaa sadaffaadha isaa argitanii isatu ka'ee rabbumaaf bulle malee bilbilli teennallee rabbumaaf bulte akka leenci akkasitti nutti asii yaa bule saniin rabbumaaf bullee bilbilli nu dhooti jennee ka sodaannee baadhatte waa maraa bilbilli tuni baadhatte waa maraa ka hama namaa hafe ka jecha namaa hafe ka sagalee namaa hafe ka suuraa namaa baatee hafe deemtee bineensa leenca jechuun leenca qurxummii bishaan keessa galtu kana hunda baadhataa jirti. Inuma waa dandeessise bilbila kana irratti oduu akka bilbila kanatti namni illee obsa qabaate oduu akka bilbila kanatti namni obsa qabaate waay akkasii dhugaa dubbachuu fi lolli kaleessa galgala ture dhugama lola abiyyitti karoorsisan argitanii eertiraa dha'uudhaaf itti karoorsee karoora isaan amma achiin uummanni hedduu bahee addaan kutisanii kaleessa galgala galma nuu gahe. Kaleessa galgala bakka hin farrabni kalaas hin rukunni mataa gar rukunni eertiraa kalaas isiin amma Itoophiyaa alatti deebitee jirti fudhatamtee jirti eertiraa maqaa eertiraatirraa gara Itoophiyaatti deebitee jirti. Tolee amma booda biyyi maqaan eertiraa jedhamtu hin jirtu. Akkasii mooyannee jirra lollee injifannee galfannee jirra Itoophiyaatti eertiraa galchinee jirra. Idriisiin osoo hin ta'in Isaayyaas Afwarqiin lafa jilbiiffachiifneeta. Maal jettan meesi? Dhugaa hedduu tokko aslii miti kaleessa galgala kan mataa ol qabate uummata Oromooti dhugaa dubbachuuf osoo kaleessa Idriis nu mooyate jechuudha. Osoo kaleessa Idriis nu mooyate arrabni inni nu arrabsu jechi inni nuun jedhu wallaahi dhaziman bakka sanuma jechuun namni hagana baay'atu as jala jiraatee nama hagasiitti yoo nu mooyatanii bakka jechuun isaan nuun jedhan sani mataa kee keessa. Yoo jechuun taphni isaa deemee tapha isaatirra garagalee dhoysee jedhu bakka qallatee bakka Idriisii akka dhumaatti yoo san beeke inni sodaataa tuba dhufee akkuma sodaataa dhufee sodaatee gale immoo namicha akkasitti geemii taphatee aslii geemii taphateerra waan hedduu kan taphatametu nama ajaa'iba jechuudha. Gantuun hedduutu jira galtuun hedduutu jira warri uummata keenya ganee akkatti amaanaa uummataa nyaate yaa'u jedhaan warra amma biyya keessa deemee akkatti uummata fixu kana isaanuma jedhaa jirattiin amma kaleessa galgala mana Idriisii lateettee inshaallah Idriisii moota jedhaa turan tokko immoo maammee jedhan san maammeettanii na waamtan jedhee yoo aslii mooyate amma maqaa biraa inni akka baasanii beeku gantuu yookiin galtuudha maqaan isaa marra sinii galee wallaahi dhaazii hedduu tokko bakka hedduu tokko na ajaa'ibe namichi sun.
ምን አስቦ ነው ግን? ምን አስቦ ነው ይሄ አሽቃባጭ? Yumanni galgalaan achitti galee taap koppi liinki sheer godha. Taap jedhu. Wayyoo warri miidiyaa kun irraa barate waa nyaatu keessattuyyuu haga inni taphatee mooyatee ba'e wanni inni haasa'u hoo kalaas gumaa keessadis ni kafala jedheeni uummata. Wallaahi ijoollee shamarraatirra asuu fi haadha faaxee miskiin harka isaa rabbi buuse. Akkasitti ijoollee shamaraa qaxaqaxaa bulee ilaa ganama kanaatitti bakka asliinsitu nutu si mooyee ati mooyannee maammitu si mooyee jedhaan qixaati. Waan gadhee wallaahi aziib sukkara nutti kaase. Ani wallaahi baay'ee tokkotti aare gantuu ta'uu isaa bakka achumarratti isa arge. Ashqaabaacii. Akkasii sana odoo morma muranii achi darbanii bargalallee nama nyaattu. Baguma geemiin kun taphatamee xilaata fi wadaaja fi xilaata isaa addaan baafatee jira Oromoon. Dhugama dubbachuudha. Xilaata fi wadaaja isaanii addaan baafatan. Waa baay'ee tokko agarsiisa. Taphni daakuu jechuudha. Akkasitti uummanni abiyyi illee namni bara jalatti argan isin argitanii? Kennaan ni kennisanitti moo dhugamaa bara abiyyi illee jala jira. Akkasitti nu Eertiraa matarra deemaa bullee eda. Congratulation. Mabruuk isiniin jenne. Badee kan. Yaa uummata kiyya. Durattuu jedhamee bara. Gaarri namatti sitti jiguu wayya moo namni sirratti jiguu wayyaa jedhan. Lakkii jedheedha guddichi. Gaarri namatti jiguu wayyaa. Gaara sani namatu narraa kaasaa jedhe. Amma laala akka namni namaaf dawaa ta'e jechuudha. Akka namni namaaf qoricha ta'e geemii dhahan irratti ilaala. Asii bakka hin mooyatama jennee eegaa turre. Sodaataa turre. Irra oofaniira hin taphataniira. Hin taphachiise uummanni Oromoo hin taphachiise. Ayidaas boora Ameerikaa. Nulleen taaptaabee fi kennaa adda kennine bara. Kennaa addaa namni kennaa kennan jiru. Kennaan sunillee maali yoo jettanii taaptaabii fi iyyiisa duuba jedhee akka waan dhagayaa jiranii. Sirritti jechuudha. Nama cinaa gara baase iyyiisarra. Gara baase siniin jedhe. Muuddamiinsarra. Osoo asliin taphan jammariin shinti beetii marraa 2-3 seene nama. Bakka nafsiyaan tun namatti dhuftee itti deebite. Alhamdulillahi rabbil alamin baga mootanii wallaahi laazim baga mootanii. Baguma Idriis kaleessa nu mooyee. Congratulation. Bye.